Oduu keenyatti aanuun manni maree paartilee morkattoota siyaasaa Itoophiyaa waraanni dhaabbatee araarri biyyaalessaa fi waliigalteen akka uumamuuf mareen hunda hirmaachisaa ta'e taasifamuu qaba jechuun ibsa baase. Manni marichaa rakkoo keenya mareen hiikkachuu dhabuu keenya rakkoon nageenyaa hammeessuudhaan waraana waliinitti akka seenu nu taasiseeti jira jechuun ibse. Itti dabaluunis ibsi mana marichaa biyya keenyaa fi uummattoonni biyyaa gocha qaroomina keenya hin madaalle fi jabannee hin hayyamne marii jibbuu fi humnatti amanuu keessa mootummaan ariitiidhaan bahuu qabaa jee jira. Mootummaan gocha cunqursaa fi ukkaamsaa gaafii uummataa ukkaamsuu dhiisuudhaan miira itti gaafatamummaatiin biyya badii isaarraa oolchuuf daddaffiin waliigaltee fi marii hunda hirmaachisetti galuu qaba jechuun ibsichi ni heerama. Ibsi kun itti dabaluudhaan mootummaan xiyyeeffannoo siyaasaa qofaaf jecha naannoo Amaaraa keessatti lafaa fi qabeenya isaanirraa kan buqqa'aa jiran saba Qimaantii fi Beenishaangul Gumuz akkasuma Affaar dagachuun isaa sirrii miti jechuun qeeqama. Dabalataan waraanni gatii hin baafneef yookaan siyaasaa ofii qofaaf daa'imman umrii isaanii hin geenye gama lamaaninuu lolaaf affeeramaa jiraachuu kan balaaleffatu ibsi mana marichaa humni ittisaa Tigraay naannoo isaarra dabree qabiyyee lafaa naannoo biroo qabachuu isaa yaaluun sirrii miti jee jira. Dhumarrattis dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa humna Tigraay deeggarta jaamuun ragaa quubsaa malee qabeenya isaanii duraa oggoromee fi ofiifis hidhaman dhimmi isaanii murtii haqaa barbaada jechuun kan gaafatu manni marii paartilee morkattoota siyaasaa Itoophiyaa kun waraanni waliinii kun dhaabbatee mariin hunda hirmaachisaa ta'e godhamuu qaba jechuun gaafatee jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonoolee ganda lalistuu Geecotti ajjechaan waraana PPtiin jiraattota nagaa irratti raawwatamu itti fufee jira. Guyyaa kaleessa adoolessa 23 bara 2020 akka dargaggoo Nuuraa Abdallaa Badrii Jaamu osoo inni hojii hojjechaa jiru ergama addaa qabja jechuun fuudhanii ajjeesuu jiraattonni OMN'tti himanii jiru. Dargaggoon kun badii qabaatee osoo hin taane akkuma baratame waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabda jechuun ajjeefame. Sayyoonoletti guyyaarraa guyyaan maqaa wabootiin ajjeefamuun bartee ta'aa waan dhufeef maatiin dargaggoo kanaas ganduma lalistuu Geecotti awwaallateeti jira jechuun jiraattonni garasii yaadanuuf kennan ibsanii jiru. Tibbata bare godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonoolee ganda lalistuu Geecotti dargaggoo Ismaa'il Darajjee Jaamuu fi abbaan isaa Darajjee Abdiisaa waraana mootummaatiin ajjeefamu gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Gabaasni kan Muhammad Fantaalleeti ture. Oduu keenya birootiin Oromiyaa iddoowwan garagaraatti kaadiroonni bilxiginnaa namoota biyya Saawud Arabiyaa irraa maqaa raafa ja'uun gara biyya ofiitti galan isin wayita Saawud Arabiyaa turtanitti mootummaa abaaruu akkasuma faalleessuu fi uummata mootummaa irratti kakaasaa turtan sababaa ja'uun kophaatti fo'uun doorsisaa jiraachuun dhaga'ame. Haaluma kanaan godina addaa saba Oromoo Walloo aanota garagaraa keessatti namoonni biyya Saawud Arabiyaa irraa galan balleessaa tokko malee humnoota tikaan gara mana hidhaatti geeffamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasani. Sababiin kana gochaa jiraniif isin wayita biyya Arabaa turtanitti miidiyaalee hawaasummaa kan akka Feesbuukaa fi wantoota biroo irratti adda durummaan warra mootummaa abaaraa turedha. Akkasumas ammoo uummata nurratti kakaasaa turtan jechuun akka ta'e namni dhimmichatti dhiyeenyaan beeku kan OMN'tti hime. Sabboontoota Oromoo hawaasa godina Walloo biratti fudhatama qaban isaan dinagdee fi yaadaan wayita biyya ambaa turanitti uummata weerara poolisoota addaa naannoo Amaaraatiin irratti raawwatame gargaaraa turan kophaatti fo'uun mootummaa kana ergaa biraa kan of keessaa qabuudhaas jaane. Mootummaan namoota biyyoota Arabaa irraa galan gurmeessuun akka isaan hojii uummatanii biyya jijjiiraniif haala mijeessuu dhiise sababa rakkoo godinicha keessatti mudate toora miidiyaa hawaasaa irratti dubbataniif doorsisuu fi hidhuun waan hin malle jechuun komatu Oromoonni godina Walloo. Gocha kun kaadiree bilxiginnaatiin raawwatamaa jira. Namoonni Saawud Arabiyaa irraa gara biyya isaanii galan ammas akka karaa godaansaatti akka seenaniif taasisaa jira jaan mootummaan. Kun ammoo lammiilee du'a jalaa bahan lammata du'aaf saaxiluu jechuun mootummaan komatamaa jira.
godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu mana hidhaa Shawaa Meedaa keessaa baafamanii hidhamtoonni ajjeefamanii jiraachuu maddeen gabaasanii tibba dabre mana hidhaa keessaa baafamee kan ajjeefame qondaala Koongireesii Federaalistii Oromoo Mallasaa Caalaa dabalatee namoonni hedduun bakka buuteen isaanii erga dhabamaniin booda mana hidhaatii baafamanii akka ajjeefamanii turan hidhamtoota dhiyeenya kana mana hidhaatii gadi dhiifaman irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Gabaasa Muhammad Fantaalee qindeessee Neemaa Umartu dubbisa. Godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu mana hidhaa Shawaa Meedaa keessa qondaala KFO Mallasaa Caalaa dabalatee namoonni hedduun bakka buuteen isaanii erga dhabamanii booda mana hidhaatii baafamanii akka ajjeefamaa turan hidhamtoota dhiyeenya mana hidhaatii gadi dhiifamanirraa OMN odeeffatee jira. Kanumaan walqabatee dargaggoo Amaaree kan jedhamu dhalataa Wallagga Lixaa kan ta'e mana hidhaatii baafamee akka ajjeefamee fi reeffi isaa naannoo Mugaritti akka gatame namoonni isa waliin hidhaa turanii bahan addeessanii jiru. Kana malees qeerroon maqaan isaa akka hin dhaamne barbaadu tokko Amaaree waliin hidhaa kan ture reebicha hamaa irra gaheen ijji isaa tokko akka badee fi ammallee lubbuu kee balleessina jedhanii akka itti dhaaddachaa jiran dubbatee jira. Namoonni tibba dabre hiikaman akka himanitti sirni kun Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti namoota maqaa siyaasaatiin hidhe hedduu dhoksaadhaan baasee ajjeesaa akka turee fi hidhamtoota hedduu qaama hir'isee akka jiru himanii jiru. Gama biraatiin waraana kaaba Itoophiyaatti deemaa jiruun ijoollee waggaa 18 gadii kan hojii humnaa hojjetanii bulan daandii irraa qabanii humnaan akka waraanatti guuraa jiran maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Burraayyuu irraa addeessanii jiru. Namni waraana seenaa hin qabnetti hin hirmaatinaa jedhee dargaggoota dhoogu doorsifamaa jira. Caasaan PP namoota dargaggoonni akka gara waraana kaabaatti hin imalle dhoorkan baandaadha waan ta'eef adabbii keessa deebii hin qabne fudhanna dabarsaanuuf kennaa jechuun duula bananii jiruun yaadota maddeen keenyaati. Gochi kun ammoo kan caasaan mootummaa abbaa irree karoora kiyya jedhee diriirfate ta'uu keessa beeytota irraa odeeffannee jirra. Akkasumas immoo nama bahee hojii barbaaddatu yoo argan hojii hin qabdu taanaan gara waraanaatti deemi yookaan hojiin barbaada jettee daandii irra hin dhaabbatin jechuun dargaggeessi akka manaa bahee waa hojjetee hin nyaanne danqanii jiru. Maatiin barattoota Yuunivarsiitii Tigraay keessa jiranii rakkoon nageenyaa barattoota keenya mudate siyaasaaf ooluu hin qabu jedhan. Maatiin barattoota ijoolleen isaanii Yuunivarsiitii naannoo Tigraay keessatti baratanii guyyaa har'aa jechuunis adoolessa 26 bara 2013 kalakkoofsa biyyattii waajjira dhaabbata biyyoota gamtoomanii magaalaa Finfinneetti argamu duratti hiriira adeemsisaniin rakkoon nageenyaa barattoota keenya mudate siyaasaaf ooluu hin qabu jechuun ijoolleen isaanii nagaan gara maatiitti akka deebifaman gaafatani. Maatiin barattootaa kun naannolee adda addaa irraa walitti kan dhufan yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa dhimma barattoota keenyaa achitti barachaa jiranii siyaasaaf oolfachaa jira jechuun komatanii jiru. Rakkoon nageenyaa jiraachuu osoo beekuu mootummaan barattoota garasitti ergee kan jedhan maatiin kun warreen mootummaan achi keessaa ofirraa baases ba'e ijoollee keenya ammoo ibidda jidduutti dhiisee jechuun komatanii jiru. Yuunivarsiitiin Maqalee ibsa guyyaa kaleessaa baaseen rakkoo midhaan nyaataa guyyaa 4 booda uumamuuf yuunivarsiitichi itti gaafatamummaa hin qabu jechuun isaanii yaadatama. Barattoonni yuunivarsiitii naannicha keessatti argaman keessa jiran kanneen OMN dubbise akka jedhanitti gargaarsa midhaan nyaataa barattootaaf addatti taasifamu mooraa keessaa baafamee humna ittisaa Tigraayiif oolaa jiraachuu himanii jiru. Hanga ammaattis rakkoon nageenyaa barattoota irra dhaqqabe jiraachuu baatus rakkoo beelaa fi dheebuun dararamaa jiraachuu himuun fuula duratti nageenya isaaniitiif sodaa qabaachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Maatiin barattootaa hiriira ba'an irratti mootummaan rakkoo dararama ijoollee teenya irratti gahaa jiru siyaasaatti hojjechaa waan jiruuf dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dhimmicha jidduu seenuun nuuf haa ilaaluu jechuun gaafatanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin abbaan alangaa waliigalaa galmee Dr. Gabratsiyoon Dabra Mikaa'el jalatti Geetaachoo Raddaa dabalatee hooggantoonni TPLF fi
dhaabbilee garaagaraa isaan waliin hidhata qaban hoogganaa turan namoota 62 irratti himata banee jira. Namoonni himanni irratti baname miseensota koree hojii raawwachiistuu TPLF murtoo dabarsuu keessatti hirmaannaa guddaa qaban koree jiddu galeessaa TPLF fi miseensota kaabinee mootummaa naannichaa irratti akka ta'e abbaan alangaa waliigalaa fuula feesbuukii isaanii irratti barreessee jira. Gabaasa BBC Naimaa Umartuu qindeesse. Abbaan alangaa waliigalaa galmee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jalatti Geetaachoo Raddaa dabalatee hooggantoota TPLF fi dhaabbilee garaagaraa isaan waliin hidhata qaban hoogganaa turan namoota 62 irratti himata bane. Namoonni himanni irratti baname miseensota koree hojii raawwachiiftuu TPLF murtoo dabarsuu keessatti hirmaannaa guddaa qaban koree giddugaleessaa TPLF fi miseensota kaabinee mootummaa naannichaa irratti akka ta'e abbaan alangaa waliigalaa fuula feesbuukii isaa irratti barreessee jira. Dabalataan haleellaa hidhannoo keessatti gahee olaanaa kanneen qaban dhaabbilee akka effort gaggeessitoota mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa miseensota hooggansa komishinii filannoo naannoo Tigraay irratti himannichi banamuu ibsee jira. Paartiileen mormituu filannoo seer-maleessaa naannichatti gaggeeffame irratti hirmaatan hooggantoota olaanoo duraanii TPLF beekamtii guddaa qaban irrattidha. Abbaan alangaa federaalaa himannicha kan bane. Himanni isaan irratti baname keewwata yakkaa 2 yoo ta'u kan jalqabaa seera yakkaa federaalaa keewwata 238 jalatti kan tumame cabsuun humnaan doorsisa qollifannaa fi seeraan ala karaa ta'een filannoo gaggeessuun mootummaa naannichaa heera mootummaan dhaabbatee fi beekamtii qabu jijjiiruun akka ta'e hime. Himanni lammaffaa namoota galmee kana jalatti tarreeffaman irratti baname mootummaa federaalaa humnaan jijjiiruuf yaaduun bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqabuun mootummaa federaalaa meeshaa waraanaan jijjiiruuf jecha loltoota komaandoo Tigraay humna waraanaa jaamu qindeessuun raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa raawwachuun akka himate ibse. Kunis labsii shororkeessummaa ittisuuf bahe lakkoofsa 1176 muraa 2011 keewwata jechuun 3 muraa 1 fi 3 muraa 2 dabruun yakka hojjetan jechuun abbaan alangaa federaalaa himaticha banee jira. Abbaan alangaa waliigalaa himaticha hubachiisuuf ragaa namaa 510 fi ragaa sanadaa fuula 5329 qabu walitti qabsiisuun mana murtiitti himata isaa dhiyeessee jira. Manni murtii olaanaa federaalaatti dhaddachi tokkoffaa yakkaa shororkeessummaa fi heera mootummaa ilaalu himaticha galmee lakkoofsa 27/1281 duwwaa 2 fudhachuun kanneen mana sirreessaatti ergaman manni sirreessaa akka dhiyeessu himatamtoota kaan ammoo poolisiin federaalaa waraqaa waamichaa baasuun akka isaan dhiyeessu ajajuun adoolessa 26 bara 2013tti beellama qabatee jira. Onkololeessa 24 bara 2013 haleellaa humnoonni TPLF buufata raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwate hordofuun abbaan alangaa waliigalaa federaalaa haleellicha keessaa harka qabu kanneen hooggantoota siyaasaa fi waraana garichaa qabuuf kan dandeessisu ajaja baasuun isaa ni yaadatama. Manni maree federaalaa mootummaa naannoo Tigraay TPLF hundeesse seeraan ala jechuun akka bittinnaa'u murtoo kan kennu yoo ta'u ji'oota muraasa dura ammoo paarlaamaan biyyattii TPLF shororkeessaa jechuun farraje. Waraana ji'oota 8f godhameen booda mootummaan federaalaa gartokkeen dhukaasa dhaabuuf kan murteesse loltoota isaa naannichaa yoo baasu humnoonni TPLF irra caalaa naannichaa to'achuu ibsuun bulchiinsa seera qabeessa naannichaa bakkatti deebisnee jirra jedhani.